Aye, nageenyi bara. Wagga geessani. Wagga naannofnee wal agarra. Aye na of golcha. Ammallee na of golcha. Ammallee na of golcha. Aye bari nagaa. Barri nagaa. Ganamni nagaa. Galgalli nagaa. Jaarsi nagaa. Jaartiin nagaa. Daa'imti nagaa. Ulleen nagaa. Noole nagaa. Hambule nagaa. Biyyi nagaa. Daggalli nagaa. Horiin nagaa. Gabbanni nagaa. Nagaa nuuf haa ta'u. Nagaa nuuf haa ta'u. Han dhalate haa guddatu. Han guddate haa bulu. Warra bulee jiraate nu haa godhu. Gaaddisni gaaddisa milkii haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa guddinaa haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa bilisummaa haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa jaalalaa haa ta'u. Akka hunni jenne Waaqayyo haa jedhu. Hayyee tokkicha Waaqaa Waaqa gurraacha Waaqa Oromoo Waaqa bokkuu sibiilaa Waaqa shanan gadaa Waaqa sagaltaman garbaa Waaqa salgan booranaa Waaqa ciicoo gurraattii Waaqa siiqqee hayyoo Waaqni nagaadhaa walitti nu deebiste hooqubaan si haa ga'u. Hooqubaan si haa ga'u. Hooqubaan si haa ga'u. Handeemi nagaan haa galu. Handuule mirgaan haa galu. Handu'e qabbana haa galu. Nagaaf fayyaa nuuf haa kennu. Oromoo hambilisoomte haa godhu. Okay. Tolega jaalota mee waa'ee galgala irbaata obbo Sani ilaalchisee egaa haala itti ture haala gaarii ture isin akkamiin ilaaltu? Dhugatti haala nama gammachiisaati. Nama hedduutu irratti argame. Gargaarsi obboraafis gartee ta'e kuni haala bareedaadhaan haasofni bareedaan achirra godhamee doowwiitu ture. Kun hundinuu hedduu waan nama gammachiisan. Maaliif wanni kun yeroo dheeraa godhamaas ka'e inni edaa kun namoonni hedduun akka dubbatan itti argataa kun hedduu adda ture heddumminni namaa ture. Maaliif jijjiiramni akkanaa kun yeroo kanatti dhufe isin Gaan akkaan ilaalutti namni haamilee horachaa qabsoon tun immoo nuti keessatti qooda fudhannu malee fiixan baatu beekuudhaan waamicha lammummaa dhaga'uudhaan akkasitti bahuu danda'e. Egaa kun kan nama agarsiisu hammamti akka namni keenya waamicha lammummaa kana dhaga'ee anis keessaa qooda qabaachuun qaba jechuudhaan hiriiruu isaa agarsiisa. Walumaa galatti kanaan dura kan godhame irraa wanni adda isa godhu qophiin qophaa'es akkaataan itti deemsifames hedduu bareedaa ture. Viidiyoo waraanaatis laaluudhaan kan ammayyaa jechuudha. Namni hedduu kan duraan haamilee niin gargaarumaan dhufeenu hundinuu hedduu sanittis haamilee horate jennee abdanna. Walumaa galatti hedduu bareedaa ture jechuun barbaada. Tolega gaaffii deebii gabaabaan waliin godhu kanaaf hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomaa. Tolega ammas sagantaa irbaata obbo Sani ilaalchisee jaarraajiif guddataa kan karaa dheeraa Kanaadaarraa deemee naannoo Minneapolis kanatti argame sababa bara dheeratee jechuudha. Mee jaarraajiif qophii irbaata obbo kan akkamittiin ilaalta? Gaariidha. Sagantaan irbaata obbo miseensota dabbisuun waggaa waggaatiin guyyaa tokko walitti dhufanii sagantaa irbaata obbo qopheeffatu barabaran. Inni kun egaa fi sagantaa irbaataa sanarratti galiin argamu deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof akka oolu ta'e kaayyoon isaa nyaatanii waraana bilisummaa Oromoo nyaachisuudha. Inni kun qaamaan achitti yoo argamu dhaban qalbiidhaan waraana kana bira dhaabbatanii galiirraa argamu waraana kana tumsuudha. Tarii sagantaan kaleessa galgala gaggeeffame sagantoota armaan dura gaggeeffaman irraa wantoonni adda isa godhanii jiru. Inni kunis maali? Yeroo ammaa yeroo mootummaan abbaa hirree karaa nagaadhaan mootummaa sana jijjiiruu dhabuun yeroo namni itti dukkanaa'ee jirutti dhaabbileen adda addaa karaa adda addaa yeroo yaalanii dadhabanitti hireen tokkichi jiru
mootummaa abbaa hirreetiin mootummaa lafee kana hirreen fonqolchuu waan ta'eef isa kana keessatti immoo qabsoon filannoo isa jalqabaa ta'uusaa oomishinii yookiin filannoo sabni kun akka sabaatti qabu ta'uusaa kan agarsiisu. Qabsoo hidhannoo gaggeeffamu immoo yeroo ammaa qabsoo hidhannoo kaayeffatee tamanii kan socho'aa jiru adda bilisummaa Oromoo kan inni qabu gaachanni uummata kanaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanaaf yeroo haalli filannoon tokkichi ta'ee jiru kanatti waraana bilisummaa Oromoo qabu bira dhaabbannee deeggarsa nurraa barbaachisu gochuuf walitti dhufuun keenya sagantaalee waggoota darban keessaa ture irratti adda sababa jechuudha. Kanaaf akka laalcha moofa akka amantaa gootti sagantaan kaleessa gaggeeffame sagantaalee waggoota darban yeroo hora gaggeeffame keessaa ture irraa adda isaan taasisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa milkiin xumuramedha. Namni gurmuutiin dhiyaatee iddoowwan adda addaatiin walitti dhufee sochii waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru irratti mari'atee dhaabni keenya bilisummaa Oromoo hoogganni gidduutti argamee haala qabsoo hidhannoo irra jiru kan uummataaf ibse waan ta'eef dhugumaan dubbachuuf yoo ta'e milkaa'inaan sagantaa xumuramedha jedhee yaada. Anis akka miseensa tokkootti karaa hedduu kan xaamuree dhufee sagantaa irratti hirmaachuun carraa guddaadha jedhee yaada. Tole egaa jaarraa fi yeruma qophiin sagantaa woboo fi akkasuma torban Oromoo jedhamee deemaa jiru kana keessatti akka mootummaa wayyaanee olola isaanii oofaa jiranitti warri diyaaspooraa biyya kanarra jechuun biyyuma alaa kanarra nama 3,000 ol ka ta'u eegaa turani amma gara nama 100tti argamu jedhanii kanarraan immoo irra guddaan wallisootuma waliin kaalaa dhaqan jechuun abbootii garaa hedduu wallisoota gurguddaa ta'an xixiqqaa ta'an mee haala san ilaalchisee dhaamsa ati qabdu jira. Egaa nama iddoo Oromoon gabrummaa jalatti dhufee kaasee bulchitoonni keenya mootummoonni abbaa irree duraa duubaan dhufan tooftaa adda addaa fayyadamu qabsoo Oromoo kana cabsuudha jechuudha. Waamicha diyaaspooraa godhanii Oromoo biyya alaa jiru kana qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa deeggarsa inni qabu akka inni irraa fagaatu taasisuuf waamicha kana geggeessuun tooftaa isa tokko jechuudha. Haalli diinni keenya cabsuutti jiru jechuudha. Isa kana yeroo ilaallu namni keenya waan kanaan afaan faajja'u qabu. Namoonni muraasni maqaa diyaasporaatiin biyya galuu ni danda'anii sun dantaa dhuunfaa jala kan deemu ergama siyaasaa qabaatee lafa jalaan lukkee diinaa ta'e namni hojjetu tokko raawwachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana jennu duchumatti artistoota keenyaaf kabajaa qabna. Artistoonni Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa qabu. Garuu namoonni muraasni deemanii hirmaachuu ni danda'u. Akka nama dhuunfaatti haa ta'u yaada addaa qabaatanii wanti guddaan jiru garuu uummanni bal'aan biyya alaa keessaa roorroo mootummaa sanaa jibbee bifa adda addaan bahee jiru ilaalcha kanaa kan keessummeessuuf kan fudhatu hin taane ta'uusaa uummanni Oromoo bal'aan beekuu qabu danda'a. Namoonni 3,000tti tilmaaman yaalamanii yoo namni 100 argama yoo ta'e warrumaan kunuu dhufaatiin isaanii akkamii yaadi isaanii akkamii kan jedhu dantaa dhuunfaa jala deemee namni raawwachuu nama mala waan ta'eef dhaamsa ani qabu dhaamsi mootummaan abbaa irree dabarsee maqaa diyaasporaatiin uummanni hirmaachuu jiru sun yaada keenya uummata bal'aa fi kan uummata hedduu of keessaa hin qabne ta'uusaa uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru sun dhaamuu barbaada. Mee fakkeenyaaf isin bira magaalaa keessan keessa namni deeme kaati beektu tokko jira. Ani naannoon ani jiraadhutti aga ammaatti namni tokko hin deeme hin hirmaanne garuu mootummaa wayyaanee dhaamsa sanaa iddoo iddootti manneen amantiitti bakka hojiitti iddoo jireenyaatti labsuudhaan wanta qophaa'ee guutanii wantoonni adda addaa piroomiisiin isaan eegalamee galamu labsaa irratti hojjetaa ture. Garuu uummanni Oromoo dammaqiinsa waan qabuuf dhimma kanarratti hagan beekutti magaalaa keenyarra naannoon jiraadhurraa biyyatti galee dhimma kanarratti kan hirmaate jechuudha. Tole egaa jaarraajiif guddataa gaafiif deebii gabaabaan waliin goote kanaaf baay'ee galatoomsa. Anis guddaa galatoomaan isin jedha. Tole egaa waa'ee sagantaa waliigala galgala wobootii fi akkasumallee waa'ee walgahii miseensota ilaalchisee jaaltumsaa dibbee dura taa'aa kutaa USA bahaa waliin jirra.
jaaltumsa yeroo gabaabduu qabdu keessa nu kennitee nu waliin gaaffii deebii gabaabduu godhuu hayyamuu keetiif galatoomsineera. Isinillee galata guddaa qabdu. Mee waa'ee sagantaa galgala irbaata hoboo sallaalchisee namoonni hedduun akka ajaa'ibatti himanii mee hojii guddaa hojjechuu keessan garsiisa. Maaltu sitti dhaga'ama? Hayyee galatoomii dhugumatti galgala irbaata hoboo kana eega qopheessuu jalqabnee bara 4 geenye baroota dabran hundaa'uu yeroorraa yerootti dursinee tikeenni bakka adda addaa USA qofa keessatti osoo hin taane Kaanadattis bakka adda addaatti gurguramee warreen qaaman asitti dhufuu hin dandeenye illee tikeeta san bitatanii waraana bilisummaa Oromoodhaa tinqisuu jecha. Kan baranaa immoo kan adda godhu dhugumatti haga yaanne ol namni lakkoofsan haalan hedduu ta'ee galma san keessatti walitti dhufuudhaan qophiilee garaagaraa kan qopheessinee ture laaluudhaan keessafuu immoo qophiilee caayaan utubaa abaa'uudhaa qopheesse namni argee boo'ee kun dhugumatti hamilee guddoo namatti hora warra waan kana hojjetuttis nulleen koreen qindeessituu naannoo kanaa koree Kanaadaa waliin taanee jechuudha. Hedduu itti boonne uummata keenya kan naannoo kana jiruu fi kan fagoorraa tikeeta osoo qaaman hin argamne bitatee waan kana tinqisee hedduu itti boonne galiin waan kanarraa argamtelleen guddoodha hedduu itti gammanne. Mee maaliif haalli qophiin kun kan bara kanaa kan bara kaanitiin adda ta'e maaliif namoonni baay'atanii dhufan sitti fakkaata? Jijjiiramni inni jiru maali? Hayyee yeroo ammaan tana addi bilisummaa Oromoodhaa dhaaba bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'u kan ammoo diina karaa hidhannootiin kokkee qabee jiru waan ta'eef uummanni Oromootis filmaata karaa nagayaatiin yaalu hedduu karaa adda addaatiin yaalee karaan sun hundi milkaa'uu didee jira. Oromoon akka silaa Oromootti nagaa jaalataa rakkoosaa nagaan hiikachuudha jaallata. Garuu diinna irra harkaan qabu kun diina karaa nagayaatiin Oromiyaa gadhiisee deemu takkaa'uu ammoo mirga Oromoodhaa dabarsee kennuu miti. Kan ammoo yeroorraa yerootti mirkaneesse jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa dhaaba tokkicha hidhannoodhaan mootummaa kana chaalenjii godhaa jiru waan ta'eef waraana adda bilisummaa Oromoo waboo jechuudha jajjabeessuun filmaata isa qofa ta'ee waan mul'ateef jecha tin'isni waraana bilisummaa Oromoodhaa kun barana kan baroota dabran hundarraa adda ta'ee mul'ate jennee amannaa kun ammallee karaa adda addaatiin akka arginutti akka itti fufu waadaan garaagaraa seenamaa jira jechuudha. Egaa tole gaamee waa'ee guyyaa waboo jennee irraa akkasuma guyyaa lama guutuu bakkuma amma jirru kana keessatti korri miseensota haala ho'aadhaan gaggeeffame miseensota hedduutu irratti argame. Mee isa kanarratti murtiilee kan fa'aa murteessitanii bifa haala dimokiraasiitiin haasa'aa turtan moo akkam? Korri kun korri miseensotaa guyyaa lama guutuu deemaa ture. Kora miseensotiin yaada isaanii ifatti gurii takka malee irratti ibsatan waan hanqinoota akka dhaabatti qabnu walii akeeknee tan fuulduraatiif ammoo akka itti fooyyeffannu marii bal'oo geggeessinee kora kanarratti miseensotiin koree hojii raawwachiiftuutii fi miseensotiin gumii sabaatis hedduminaan nu gidduutti argamanii kora kana Awurooppaarraa jaallan qooda fudhatantu jira. As Kanaadaa naannoo garaagaraa hundarraa dhufanii miseensoti hedduminaan bal'inaan keessa deemnee jabina keenya laallee hir'inoo nuti qabnus xiinxallee kan fuulduraatiif maal akka goonu akeeka lafa kaayyannee ibsa ejjennoo cimtuu waan fuulduraaf goonu mari'annee baafannee jirra. Kana ummataaf ifa godhuuf jirra. Tole mee egaa akkuma beekamutti korri gamtaa kan miseensotaa kun yeroo dhume guyyaan itti aanu jechuun boru kan ummataati. Isa sanoo akkamitti eedan? Egaa guyyaan hawaasaa kun yeroo hedduu
guyyaa uummanni Oromoodhaa heddumminaan argamee kan galgala irbaataa oboo malee jechuun masi ibsa bal'aa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo. Qabsoon tun qabsoo uummata Oromooti. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo hooggana qabsoo tanaati malee uummanni qabsoon tun tiyya jedhee waan duukaa jiruuf haala qabsoon tun irra jirtu tan siyaasaa, tan dippiloomaasii, tan waraanaa, tan garaagaraa irratti ibsi bal'aan kennamu. Kanarratti hundaa'e immoo uummanni Oromoodhaa irra deebi'eemmas isa waraana bilisummaa Oromootiif itti kennuuf taa'u jechaadha. Kunis heddumminaan namoonni qooda irraa fudhatan jennee eeynaa guutummattuu barri kun bara torban Oromoodhaa hedduu haala miidhagaa ta'ee fi tokkummaan Oromoo itti dagaagee mul'atu gubbaan federeeshina Oromoo Ameerikaa Kaabaatis bifa hedduu miidhagaa ta'een ittiin deemaa jiruu fi bifa adda addaa kan silaa duruu ture irra fooyya'ina guddaadhaan milkiilee garaagaraa hedduutu mul'achaa jira. Kun nama gammachiisa. Tole egaa dhumarratti yoo dhaamsa namoota bifa adda addaatiin yookaan murnoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa bifa adda addaatiin ala jiraniif waamicha gootuuf yoo qabaatte itti fufuu dandeessa. Hayyee korri kunillee miseensotiin illee ibsa ejjennoo isaanirra baafannee irratti keenyee jirra. Addi bilisummaa Oromoo jechuun akkuma jennetti qabsoo uummata Oromooti. Adda bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromootu adda bilisummaa Oromoo taasisee jechuudha. Karaan yeroo hunda nuti rakkinoota xixiqqoo jiran akka jaarmee siyaasatti jechuudha jiru hunda furannee ittiin tokkummaa teenya uummannee waan xixiqqoo irra walii dabarree gurmuu teenya jabeeffannee qabsoo tana finiinsuu qofaatu nurraa ergama. Uummanni Oromoo illee tana nurraa erga. Kana hubannee nulleen warri adda bilisummaa Oromoo keessa jirrulleen garaa bal'annee warreen ala jiranilleen garaa bal'atanii yeroo gabaabduu keessatti walitti deebinee akka qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tana karaa tokko qofaan diinarratti fuulleeffannee uummata keenya gidiraa bara dheeraa tana jalaa akka baafnu dhaammannaa kanuma irratti gajjabeessinee hojjannaa jechuudha. Tole ammas kan maayyii irratti caayaalee ta'e namoota ta'e korra kana milkeessuu irratti warra isin gargaaran yoo galateeffachuu barbaadan. Hayyee dhugumatti caayaleen naannoo kanaa qabnu caayaa utubaa baa'oo, caayaa irkoo waboo, caayaa dargaggoota bokkuu. Caayaaleen tun yeroo bara hunda waan garaagaraa nyaata qopheessanii gurguruudhaan bakka walga'iin korritti taa'utti fiduudhaan ciree irraa jalqabanii jechuudha guyyaa guutuu tajaajila walirraa hin cinne miseensotaa fi namoota kora kanarratti hirmaataniif kennu. Meeshaalee garaagaraa qopheessanii gurgurtaaf dhiyeessuu galiisaa dhibbarraa dhibbatti waraana bilisummaa Oromootiif galchuu jecha. Kun dhugumatti hedduu nama boonsisaa. Fuuldurallee waanuma akkanatti itti fufuu hedduu galatoomaa jennaanii keessafuu shamarran keenya, haawwan keenya, dargaggoonni keenya qabsoo uummanni keenya biyya keessaa godhaa jiru tin'isuudhaaf tattaaffiin karaa hundaan godhamaa jiru nama boonsisaa. Akka itti fufanillee abdii warreen qabsoo tana keessa jirullee hamilee guddaadhaatti horee jira. Kun akka itti fufullee abdii qabnaa hedduu galatoomaa isaaniin jennaa. Akkasumattis koree qindeessituu kora kanaa koree Kanaadaatii fi USA jechuudha. Milkii gaariidhaan kora kana gaggeeffachuu keenyaaf sababni isaan waan ta'eef hedduu galatoomaa jennaa. Walumaan baratti aanus waan ammaan booda hafes milkii gaariidhaan akka itti fufnu injifannoodhaan Oromiyaa irratti akka wal arginu abdii qabnaa galatoomaa. Tole Tumsaa Dibbee gaaffii fi deebii gabaabduu waliin goote kanaaf hedduu galatooma isin jenna. Isinillee warri TV Oromoo magaalaa Torontoodhaa hedduu galatoomaa tattaaffiin isin godhaa jirtan karaa adda addaatiin yaada uummata keenya waan dhugaadhaa dhageessisuu fi tattaaffiin isin godhaa jirtan dhugumatti nama boonsisaa. Isinillee jajjabaadhaa galatoomaa isin jenna. Let's